Ati shan gartee walitti qabdeetti gartee saniin as gara biteetiin. Ati bas tana bira nageessu deemta. Rageeffatu. Tana bira nageessu deemta. Ati immoo isarra na dha'uuf deemta moo? Sarara si dha'u miti. Intala isaa dhiiraan boolisaan barbaadu jirtu akkam godhu deemta. Wanni itti daddarbattu maalitu? Ati immoo hundee dubbii dhaluu dhufte moo? Laa dubbii dhaluufi miti dhiiraa saniifi miti bara. Ati immoo go'aasan haasaa dhiiraa taasa dhiiraa hojii haasaan malee wanni dhala taasaan ni jirti. Laal akka tokko jira. Dhugaa jirtu dubbata haa. Dhugaa jirtu siifaa dubbatuun si deeman. Akka qeerensaa dhiiga namaa tuutu deemu dhugaa jirtu dubbachuu jira. Amma ni beektaa? Ambara hijibee isin bulchuutti hin jiru waan deergee badoti. Na dhageessa. Ati arras bonus jireenya kiyyaa barakaatu hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaa'uun amma hundeellee inni dhufa jechuun jira. Isiilleen adabadhuu suuta akka jaartii dhiira deemin jee gorsu jira. Hangasittuu nu faara turaan isin hin jaa alhamdulillah galata rabbii gaa'uun rabbiin fayyaana isin nu gee huna feeruusaa isin dhayina waan hundee waan hin gaafadhullee isinillee na hordofaadha. Amma hanqa inni dhufutti ni dhufanaan jee ammaan tan ni dhufanaan jee isiillee gorsutti hin jira akka dhiira duratti waan an deddeebifne akka inni si gaafate sun ta'in itti yaadii dubbisiin jeen isalleedha. Takkasii digaa nu faana turaan afeerraa keenyaa hundeen huna dhufu jira kara jira niin dhufaanaan jee amma nu hundee ban irraa fayi ulaa fayiraa ban akkasii gaardoftoota fi kabajamtoota keenya hundeelleen dhufu jira. Tayo akami? Akami yoo sani. Nagami? Nagamare. Kana. Ummata. Ummata hoggoo jettoo. Hoggoo ummata. Taay. Hayyee? Maaliin dhuftee hoo? Maaliin dhuftee? Jaartiin xiqqoo tana? Jaartiin xiqqoon tana. Maal ati fiidoo irratti garre? Hoosee jettee teessisu. Egaa akkamitti teessila? Dhaabbattee teessiyus? Kana taa'u jirti. Wal baraanii hunoo? Urjii hundeen kana. Urjii? Akkam? Nagaa. Fayyaadha. Fayyuma. Alhamdulillah. Maali yoom eegan gamta kee wal futan? Gamta kee wal futan? Maali qoradhu jaanis si arganii? Laa qoradhuu miti bar sumaan gaafadde gaafiidha bar. Nuti turre wal fuuni. Hangam takka waggaa. Anuman gaafattu anuu siin deebisa. Laal isiniin gaafadha isu yoom gaafadha rakkoo jira. Waan takka rakkoolleen hin jiru. Ayyee laa gaafachuuf rakkoo qabu hin qaba rakkoo qaba. Laa rakkoon qabu. Akkami? Akkatti nama gaafatanii nan gaafanne. Laa dhuguma akkatti nama hin gaafanne isin gaafanne garuu akkuma kiyya akkuma itti beeku kana narra ilaalta. Itti waafadhu gaamala feetaana. Maaliif beekta? Sammuun hin taatu xiyyaas hin taatu. Akkuma itti beekutti hin dalagaa waan ta'eef. Akkasumaan urjii dha maal ta'e? Maashaallah urjii isin fakkaata garuu. Urjii. Amma ati maaliifi? Laa dhaabbadhu haa gaafadha. Gaafadhu. Hojii haasoo fedhe bara. Haasaa waan takka rakkoon qabu. Maal na jittuu jirtaami? Laa waan akkasii dhimma akkasii dantaan qabu. Haasa'iiti wajjin du'a. Nama tokko tokko jira haajaartee oguu hojii haasa'e. Dhimma akkasii hin qabu. Hangam takka urjii teenya qaalii nama hangam takka garuu waggaa tokko lama sadii ga'ee. Nuti amma taa'e waan ike. Ijoollee walirra qabdee jechuudha. Ganaan hin dalle. Hin dalle? Maashaallah jabaatan abbaafatan jaallatanii. Garuu jaallattii teessantu jaalala galma keessatti rabbisnaa godhu namni tokko jira beeke. Jaalala baay'attee yeroo dheeraa deemtu jira. Jaalala deemtee hogguu duraa gartee akka nama gartee jaalala lubburraa jaalatu koo wal jaalataniiti hogguu qarree wal darban nama hogguu haala walan bisan hedduu agarraa addunyaa kanatti haala waan akkanaa baay'ata. Haalan ni deemanii karaa dheeraa akka nama hogguu waggaa tokkoof cinaas geenyeette maashaallah jaalala gartee nama addunyaa kanarratti hedduu takkaan gartee maaliif hin dubbadhe beekta jechuun kiyya. Fakkeenyaaf maal rafaa dhaabbatanii wal fuutamee fakkeenyaaf jaartii qabaachuu asitti himee jiraanni. Dhiifa maal qorannaan akkana? Laa jaartii qabaachuu isaasitti himee jira inni. Ani jaartii akka qabu naa hime yeroo saniif akka wajjin jirre naa hime malee. Akka wajjin jirre sitti hime jechuudha. Dhugaan dhuga jaartii garuu inni wajjin jirullee siin jee garuu ni beektaa jaartiin tuni jaartiin isaa dhibbuma dhibbatti odoo gartee nama hinaafullee nan goone dhuguma dhugatti dhibbuma dhibbi jirti. Jaartii lama jechuun amma isaaf. Sanamma akkaan dhagootti sogguu bilbilanii haalaan kakatu jirti. Akka malee dachiisan gargaartu jirti. Sadarkaas zayitii fi kana hundaarra naqayettee. Ati hin dhayine? Dubame yaa hundee keenya dhiifa maa wajjin. Deebisaa bareedduu siif hin kannine. Gurbaan kun namas bira jiruumi. Yeroo duraatiif
gaafa akkasii na jala boo'ee na seenu san jaartii tiyyaan adda baane guyyaa fadees wajjin jirru waraqaa kanniteefi gisee fadees makka katee waraqaa kanneef jaa gisee fadees waraqaa afaaniin hiikee waraqaa xalaagaan kanneef maal naan jaa tamaam amma hogguun talata na bira na geessu intaltitu maal na gooti miima keenyaaf na bira jirtu isiin tuni laal haala masaanuu addunyaa irratti akka agartee jirtami masaanuu seeneen beenu awwal durnaaf dura siif dura yoo siif dura illee ta'e namatti akka namarratti akka hin garree fakkeenyaa jaartii lamaa maal akka addunyaa irratti ta'e si hin galle dambaane namni tokko beekee hogguu gartee silaa wal dhufe dhugaadha walitti himee dhiirti tun hanga duraa gartee hanga dhalaa jaaltu haalaan kijiba kana guddatti akka malee akka sukkara beestee yaatti silaa dhubdee faatti dhufu. Suni mala dhiiraatiin jeenan illeen. Dhageeffadhu silaa bulbultee faa gartee obaasuu feeti fiitee maaliif maal hin godhu dura jiraatus waan takkaan hin godhu jechuudha. Maaliif dhugaan dhuga qabdi jechuudha haqa. Arra silaa gaafummoo wal fuutan san jalqabaamu gartee kallattiidhaan jaartii qabdaa eenyu hin qaba. Gartii wajjin jiru ni qaba ni jirti garuu si fuudhuun fedhaa shari'aa islaama akkas feete. Shari'aa islaama garuu maal feeta ta'eetuma akka takkaafuu tolchiteeti taanraan tarkaayoo tarkaanfasanuu hayyama siitii yoo isin si hayyamtee gartee fuudhi isin jettee naasii godha ruusan isin jettee nama jaalattu ati aarsuu ni feeta addunyaa irratti fakkeenya jaarsa tokko aarsuu ni feeta aara isaa ni feeta hin feetumi akkasumatti amma fakkeenya jaartii lamaa guyyaa ati faa fadhiise gartee sirnaan gartee akkas wajji jiraatee wajji xibatu faa qabdu inni chokotaa jechuudha. Manni kun duraan waan si biraa qabatu ture jecha manni kun halkan qilleensi jaa jechuudha. Shakollaa hojii jirtee hundee. Maalumaafin jaartii lamaa. Ollaa biraan alteenee rafa. Dhageeffadhu Ollaa hojii jirta gaa namni dhugaa isa hojii kan ollaa miti. Mee awwaala dhageeffadhuuti. Namni dhaamana beektaa. Hundi ammaan tanatti waliin nu araarsuutti hin jirtu ji. Nuti wal lolutti hin jirru ji. Amma ta gaafachuu qabdu silaa. Akkaataa ittichi feeruusaa bira geessu. Dhageeffadhu. Baran dhugaa isaatii fi soba isaa yoo ni sobaa asitti beektaa minnoo. Dhageeffadhu. Soba isiin. Madaatii dubbachuu jira. Isiin. Madaatee egaa yoo dubbate suma biratti haa dubbatu malee anaan jirre yoo ta'e malee bakka dhuunfee wanni kanaa hin deemu namarraa gadi hin deemu. Dhageeffadhu. Maal beektaa? Ati ilma dhiiraati. Ilma dhiiraati. Ilma dhiiraa dhugaan dubbatu. Ilma dhiiraa dhugaan dubbatu soban dubbatu hin jenne koon. Ismee urjii ma fakkeenyaaf dhiira waan ni jedhanii maal dhiira ta'a? Haa dhugaa dubbatu haa dhugaadhaan dhabuus harkatu dhugaan dubbatee deemu akka immoo gartee deemutti hijiba luqaa guutatee gartee hogguu kataa dhufees gartee bu'aan bar akkasiin ture akkanaan ture akka itti dhalaa hedduu rakke waan akkana jiru beektaa bikka hedduu dhaqe. An jechuun barbuun biyyattis akkanaati qabeenya akkasiitiin qabaa muuzii qiidachi malees. An hundi kana dhibe. Fakkeenyaaf dhaggeeffannu walaa dhaggeeffannu. Amma fakkeenyaaf ati. Awwaati rakkina qabda gaa hundi. Na dhaggeeffadhu rakkina takkallee qabu. Awwaa rakkina ati qabdu sitti himu. Rakkina ati qabdu sitti himu. Fakkeenyaaf nuti wallollee nuti araarama buusuu hin dhufne dhugaasanii tokko jii qabadhu. Amma akka itti feeyiruusaa faa bira dheeyinee wal mari'annoon ati immoo dubbii laaqoo osoo hin taane laaqaa ilma dhiiratti dubbii fite. Hogguu haasan ammaas dubbiin beeka gurri nu abbaa duuba dubbiin ta toltu abbaa biratti illee osuma ta'e. Ani barri laalama sababaa isaa meesiimuu ati gaagallee walirran barree urjii dhanaan jedha arrumaan si harkee dhuguma maal jechuu ture ni beektaa maal naan jedha beektaa. Guyyuma keessaa lafaa ka'eetuma oduma hojii jiru beeka saayiba. Yeroo hundaa'u yeroo hundaa'u dubbiin tiyyaa isaaniif jira namni gartee yaani isaa gartee yaada qiiqaan ni haleela bas akkuma gartee nama gartee saaroo Israa'el gartee yaani darbitutti Filixiin darbitutti daddarba dubbiin hiitaatu beekte maaliif dhugaan tun beektee ni qallatti malee jitu aboon jaan takkuma qabadhu laalama jaatii takkuma qabadhuuti takkittii saniin deema maal naan jee guyyaa kamiin akkana jennu beekama. Dura dhufee maal naan jee dursaan siima bar naan jee arra iccitiin siimaa naan jee aboo iccitii maal natti himtaan jee nam tokkollee fi nima arra dhageeffadhu jee manuma siitti barsiin dalaga kutte hayyii naa himiin jeen an dhugaan seenee beeka sabaattu jira yeroo hedduu wartee waa hedduu hojjetu wartee jechuun jira jennaan bar jee namaan dhooyse malee jaartii biraatiin qabaa jeebite hayi wallahi dhugaadha jee. Dhageef dhugaadha jee jaartii
oo tanaa hun bilisoomsine hin jeen ayyee na wajjin gartee arra mana Saboo si danda'u jiraan bilisoomsineef rakkina akkanaa naaseen gaa'uun teela. na wajjin kam jedhame taa na wajjin arra gartee jaaltu jibbitus mana sii jirtaati agartee marii tana afata sirra teessitti haasofteeti isin keessa dhugaadha keessa naqanii jira amma keessaan jira akkasii qabatanii jiran na barbaadu jiran yeroo hedduun baafachuu jiran sababa maaliiti sababuma keessanii maaliif hanguma naan mareeti san wajjin quban qabu naaf haaree waan ta'eef Hayya marii sana isarraan geesse meeti. baabaa kiyya'an lubbuu tiyya barbaadu jiranii Dalagatu jirta ammati. dalagaa maal shakkale sammuu makiinaa askara maallaqaan bitteeti maallaqaan Baay'ee keessan taatu obboleessa keessa. laal jireenya keeti an jireenya keetti qollee booruu isuuf bartee ati ammoo Amma bukkanaatti isii haasofte isii waa darbattu kana dhalaadha. Amma bittimillee godaa kanaan nama gaggeesse isii. marbeeta ifiif illee dhugaadhaa fuutee raayeffachuu jirtan dhuguma Tole. tolchitan hayyee Amma taana dhukkuba jira haasa'aaf taddaa. hayyee Aboo feetu mataa naasi dhukkubu. Feetu haa dhiisu. dhageeffadhu amma ishii dhageeffadhu laal akka feetlee jettu ani waan nan dubbadhu ati sababa fudhattus ani akka mataa keetti naaf dhugaadha jeetii yaada maaliif ittiin anjii maaliif ittiin anjii nama tokko jaartii eeguu fuudhanii beekaa takkaaf isii wajjin mari'atti haala jiru san dhuguma sanitti keessee mus kijiba luqaa guuttattee gartee akkanaan sii godha akkasiin sii bitta maaliin sii godha. Wanta abaan sii bitaa imaaraan kabajee fooqiin kabajee isiin fuunee dhaggeeffadhu boo shabakaa darbitu kana nuumaffaa bira dheekee dubbattaan siin jedheen gaddalle. Nama na barbaadu nama gartee sababaa keetiitu. Gurbaan namaa dhugaa haasa'u jiru wanni ijatti baastuu fi hin jirtu. Ta'iif duba akkam ta'uu barbaadu? Ita geessi amma Maal ta'uu feeta? Dhugaan dho'isin. Dhugaa akkamne? An sobaanis bulchu jira. urjii Hundee bootila rakkina qabda. dhaggeeffatu Wallahi itti rakkina qabda. Dhiibbaan ati ofu jirtu tun rakkinni simbaaftu. dhaggeeffatu rakkinni Anaafisii wal beeka. la namni jira huccuu firraa jireeti huccuu jaartii Huccuu tiyya naati isiin irraa jijjiiru jirame. dhaggeeffadhu Moo siin irraa jijjiiru jira. bar namni nama himaa qaamni namaatu himaa fuula nama Amma isiin uffatan qabu siin jettee niin daaree siin jette. Usaamee akkasii miti. ayyee urjii Isin kun saayibanii misa? saayibne Eeyyuu hiriyaan daawwitii itti oromoo. daawwitiidha Kanas rakkoo isaa fuudhatis naagee jira sonni tana booda. Laakiin guyyaa waan takka ta'e ati irraa masuula akkuma jeetu. Mee deem dhaqijiin mee deem dhaqijiin nuumaa faa bira soorii faa bira dhaqijiin. sirri urjii siimume Jira san bira dhaqijiin mee isaa dhiira. Ijibaaman. dhaggeeffadhu waanuma Abooti galbaadhaan waanuma kaleessa dhaggeeffadhu. jiruun dhaggeeffadhu dhugaan tun maaka qallatisa maaka jiru qullaa waan ofirra dhugaa sana Ati immoo beekata urjii biratti dhugaa himtee fi fudhatama qabdu. dhaggeeffadhu laa jaartii bara dhagee amma akkuma isin dubbattee jirti yaar Ati immoo wal nu lolchiisu jirtamoo Amma- waliin nu araarsu jirtamoo waliin nu geessu jirtamoo. laal amma ni beektaa bara amma taatee jirti Hawatii kun rakkataadha ammoo. taatee jirti amma bar taatee bar taatee jirti Amma wanni kote kutee. Tamaa. Kute, amma laal amma beektaa akkamitti Fala godhaa malee isin wal afaan garan galina. amma laal amma akkamiin jenne beektaa fala bara maaliifin akkanatti mormanni beektaa jalqabaan jeen uummata kaa hoguu gootu malaa amareen jaartii wajjiin mariyadhu yoo namnis bira jiraate. Mariyaadduunis akka afaan jabaatti wata ammaa akka waadatti darbattan akka nama humna qabutti laakattiin qabee qashabisii godha. Jaartirra siree waliin baatu moo waliin baatu yoo namnis bira jiraate jechuu waan jiraate kubbaa kanatti kaanitti bira wajjuu baata waan akkasittiin fedha fuudhuun fedha fuudhas yoo ta'e fuudhaan fedha waan akkasii godhuu fedhe waan akkasittiin godhuu fedhe yoo ittiin ta'e rakkoon jira. Jaartii Maaliif fuudhuudhaaf jaartii mari'achuu hin danda'amu. Maaliif jennaan hin ulfaata. akkamitti Ani amma dhufee naa mari'achuu hin danda'u. Kana duraallee hayyee akkasitti ayyeegaa namni qabri hiriyaa arkee taniifillee arkee jedhi gartee tolchitee jirta ammallee magarsiin tolchitee jirta ati laala jecha kana gaafa inni sadaffaa fuudhes haala amma jecha kana amma Ati immoo hundi akka nama isin na gorsu jirtamoo akka nama isin na gorsu jirtamoo. Guliif amma bara gootanii bara amma bara walitti laayitanii bara amma laayitanii Maal waliin laayiname? amma dhabeeta fuudha amma san tamaa yoo jirti akkaan isa kana fuusisee ati amma geelee takka jala deemtu amma fakkeenya geeleteeti geelee yeroo deemtu geelee san jaarta dhiibte jaarta biraa yeroo deemte ati quba qabdi sinii jaarsa hin qabatu si qabatu akkas jette namni gartee isa kana godhe hundeedha jette eegadhu hundeessa yoo dhise jette annin qoosanii see innis ni qoosan see isis ni qoosan see akkasuma bikka dalagaatti jetti askara baasa guutattee dhufan jechuudha. Ati silaa dhugaa beektee booda geeffadhu guyyaa siin mari'adhu sani waan kana hunda jettu Aboo antana yoomin dura bilbilaan illee ta'u.
yeroo dheeraa kan waggaa dheeraa kana guutuu gartee walitti laayiteeti walitti amma naamuree egaa waan goone Oi, awwaati yaa. Usman taati. Yaa xiqqaataadhaaf hin jinqii yaa lafa qamuuf ta'isa. Usman mee marii taati egaa waan tokko goote mari'achuun taati ma. Guyya sana iyyee hin taatu arafee isii maanaan hin jin. Allah hireeti yemeena kaasa mataan dhukkubsinaadha. Nabeeta amma waan biraatiin jiru gartee alakka mataa jettillee gartee maaliif oduu gartee isin amma obboleen mahiyya. Maaliif akkuma gartee isii sanitti geessinu qofatti yaadame. Ati itti yaadii siin jennee bara ati itti yaadii. Deem dhaqina dura innaan ni diddee gaddas. Kiyyatti nabeeta namni kun nu barbaadu jira. Manguddoodhaan gaafadhu qabuu takka jiru. Odoo isaan gartee alasii qabne boo akka yaaboo ga'arra yoo nu hidhanis rabbii nasiibaa. Hidhuu fi boolisaan si barbaaduu fi kuni bineentii dalaguutti hin jirtu. Miyyoon dhalaatu nu bar. Miyyoon dhalaatu nu si waamee. Intala namaa dirqeen ittiin taphanne. Anaaf isaa himne kan shari'aa rasuulaatiin wal fuunu. Laakiin wannummaan ati as deemtee achi deemtee atis akhbaara fitu jirtaaf isaa nurrallee futee akhbaara isii geessu jirti. Dhalaa nu sirra garte laala waan rakkina ati qabdan ni haala itu yeen caljeewu. Badiraa ati obboleessa kiyyaa. Mee waasitti himuu? Dhageeffatu siif hima. Ana dhageessiif hima. Galatoomii haa deemu. Tatana booda agartee mi wanni asii fuutetti geessitu hin jirtu. Akkamiin taatu akkaan taatu hin taate wal barra wal lolla waama lamaa beekadhu. Guyyaa san guyyaatti dhufni agar. Amma fala isii biraan itti dhayu. Ani sababa isaati malee dantaasiiti. Ani gammachuu isaa arguufi malee irraan dalagu waa'ee akkasii taatu fi kan taanullee. Akkamiin kun beektaa kan beektaa manguddoo dhageeffadhummaa yoo namni tokko beeka yoo barbaadu jiru yoo mana qabde garuu ammoo ammataa xiyyaan taniin isaa dhaamu. Beektaa har'a addunyaas biroo akhira namni hinaaf immoo agartee akkuma qilleensarra godhatu yoo dhugumatee eegartee akkuma dhugsanis yoo dhuguma akkasiis gara obsanis dhuguma hallayyaa ta'e nuun deemu nu feetisee. Gartee wajjaanni harreessa irraa baratee manguddoon yoo haalummaa isiin dilan akkana nu akkatan gartee boskaraan na barbaaddu kunis yoo nu maal yaasirri ta'e zayitii oowwuutiin irra naqaa kana haasoo beete antaniin juun wilii tana booda jechuun yeroo yoo dhaqees gartee yoo fakkaanya manguddoo laallamma oduu isaan haala nu hin qabne manguddoo fudhannee bira yoo dhageessanii sanuu si wajjii miti. Si hojii dheenyaan. Nama siala deemu jira boo ifuma ka'ee dhaqe malee. Boo ka'ee deem dhaqe. Yoo barbaadde deem dhaqe yoo dhiirataa dhaqe anniin dhaqa mana kiyyaarras burus. Aboo fitiin jettu jirtu mandan. Fitiin nu iddoo haasa'in jechuu jira boo haasa'in haasaa jirtu bara haasaa dhalaati. Nu jidduu haasa'in jennee ma dhageeffadhu haana bara. Ati dhaqee bara waan isaan si barbaadaniif dhaqee gaafadhuu siin jenna maaliif? Amma akka dhageeffadhu gaama nam tokko mana manguddoo namni gartee xiqqoo gartee mataa jala qabatu. San fuudhee yoo dhaqe malee akka dhaqee eenyu qoricha qotaniif yoo. Sooriin kasi barbaadu jiru nuumaaf kasi barbaadu jiru beeruzaan ka harkaa ta'e hin dandeenye isaaf hoosiseettee akkamitti dhayxayyee. Boo dhageessaa. Namni waan hin nyaateef gartee maal jettee beektaa waan inni nyaanneef hin gubadhu waan inni nyaanneef. Awoo kafoon nyaateef kamara ka dhugees tokkuma. Tokko eessa jedhamu. Ati immoo ati rakkinni ati qabdu. Miskiinni rabbii. Miskiinni rabbii akka miskiinummaa ta'essan natti isin dhufini taa'ire. Natti hin dhufini. Akkamitti si wajji sitti gartee siin faalameeti. Ooti rakkina. Ari'ameeti. Magaalaa keessa fiigaa takkachi. Aboo gurbaan kun na faale hordoftoonni illee akkam jijjiira beektaa. Amma kalee maalirraa gadi baane. Hordoftootaaf viidiyoo marre maaliif hin marre beektaa? Waan hin marre beektaa? Magaalaa kana keessa dalagaa itti dhiiftee jiran. Eedammanumaaf liifiidhaan akkanaan jedhee quba qabdan. Astaghfirullah laazim mee cufaa viidiyoo tan. Maali? Aslan akka anaa isinirra wayyaa'u. Ati isinirra wayyaa ta'u amma ati boo dhaqi yoo. Deemi isaan bira dhaqi soorii faa bira dhaqi. Anaa isinirra jiraa'u. Isinirra jira. Isinir jaalaa akkam akka dhalaat akka sodaattan. Akkam goona. Akkam goona. Aboo deem dhaqeeti. Osmee hospitaala qabdiisii fala nuyi mee. Falliin isinii muka. Hogguun anis dhalaaba. Ta sodaachuu jirtanis dhalaaba. Hogguun irra dhuftanii fala nuyi. Akkam ta'an askara na barbaadu jirti. Hayyee fala dhee. Askarri hedduu qilleensaa isinitti. Hayyee fala akkamitti dheenye fakkeenya akkam jettee yaaddee. Isinis gartee yaada keessan gartee niin fudhadhaa ammoo hangaan danda'u yaadutti jira alatti kan hin qabne garuu alatti utuu hin qabne manguddoo yeroo seenuun dirqama kiyya. Sanii alatti ala naqamnaan tabiraati musiyaa buuteeti tana hunda rabbi haa tolchuutiti du'aa godha. Boqonnaa saba dheerataati. Loqoo laga badoo. Haallitti natti taphatettee baadiyyaa sirriin ifirraa eegi. Akkana jaboo kakka jettaa bineenti illaa arbashee.
Haala tokkichi kana gaa. Asii jajjabsiitee yoo barbaadde mana kiyyaniin dhaqaate ati yoo dhiira taate immoo soorii minuumaaf faallensi barbaadu jira nuumaaf edda akkana lola. Waa'ee hundee keessaa bahee jechuun jira. Si dhufee seenemmaa viidiyoo kana agarraa nu sin dhiisan. Deemitti dhaga'uu barbaadde. Akkasiitiiti booba bilisa kiyya gartee